namni abdiitti maallaqa sana buusaa ture aannan beeka keessaanii sitti maa waliin dubbannaa meeqa akka abdiitti bu'ee isatu beeka jechuudha. Wanni na haase beeknaan wanti miira keessa na galchee ijoollee maallaqa nyaachisanii ta'anii zimmeedha callisanii ta'an wallahi billahi warra sana killa dhagaay maallaqni akka jedhamu kanas miti. Maallaqni tokkummaa akka jedhamu kanas miti wallahi guyyaa tokko abbaa birii 150 ergite 150 ergite itti tunis meesii mana idaayiru dhagaay tokkummaa maallaqa akka inni abbaasiitii deebisu hin goona nami maallaqa sanas awwalee namuma nuu beennuudha keessaa misijariidhaan sin dubbisaa haqa isiitii ammam ta'uyyuu galuufi qabaa haqqisii hin badu yoomillee ta'u irratti hirmaannee akka inni deebisuufi hin goona. Garuu maallaqni diila kan akka dubbatames miti naannoo 400 wayiingaa sanuu gizee tokko hin ergine isiini kutaa kutaadhaan ergite dhugaadha meeshaa sitti ergitee jirti wallahi hunda kana naan dubbatti akka ergituuni meeshaa sitti ergitee jirti meeshaa sanallee abdiin hin balleessine akka isa bira jiru nuu himee ture meeshaa sanas galuufii qaba abbaasiitii mucaa'u yatiimaa haadha ijoollee lamaatii tokko biyya abbaa mananii qaaqabdi. Isi dura koo qaba wanni na aarse kanaaf. Wani na arsee wanni killa isin maa kana duraa utuu si lubbuun sirriidha utuu si lubbuun jirtu maa kana yeroo dhiyoo inni dhowwateera koy mee waa sitti ma utuu si lubbuun jirtu waaya dhagayi ka fafi dhagayi waan duba innoo wal gananiiru wal biraa galanii wal gananii kan biraa fuudheeraa oo sinoo maali callistaniidha bargoonni na arsee bar gaafi bareedduudha tokkummaa dhugaa dubbachuu fi dhukkubni samiraa kunis baduus kan wal qabatu abdiin ilaallatu ani yeroo abdii dhiisturaa jabmartee waliin haasaa turre hin jaallatti mucaa sana garuu dogongora siitiif immoo dhabdee jirti sana hundayyuu naa himtee jirti sana booda jaalala biraa keessa galtee ustaaza baaleetiin kaa'edhamte abdiidhaan waliin ilaallatu kun dhukkubni garuma rabbiitiitti dhufe malee sanaafiyyuu waa'ee abdii osoo keessaa baasnee Malakas yoo ta'e hin galchaaf mucaan kun dhugaa dubbachuu fi biqiltuu sagarraa qabdi innis kaalle madda qaatati an tokkon si'eeggataa jira namatu irruma deebi'ee dubbataa jira anillee dhimma dubbachuus si barbaada arabar hayyee dubbadhu isheen dubbatti muslim meela kosa sana ergila dhagaye awwalina arte kan jira kanaan goolaba mucaafira sana ta'uu kana la cosa kadii isaa keessanas erga keessa waliin haasofna achiin booda isin irratti dubbachuu dandeessu andimma kana keessa galuu iyyuu barbaanne garuu sababa micayyoon kun argamtuudha malee waa'ee maallaqaas waa'ee abdiirrees wallahi rabbiin keenya arga ramadaana dura keenya jiru kana jechaadha irraa dubbachuu fedhan qabu waa'ee kanaas nan galchu si galee jara lamaantu wal jaalatee walitti kennate waan ta'eef an kana irraa dubbachuu barbaadu dhimma lubbuun tala kanaati argamuu qabdi yoo duute si yoo jiraattedha kana dubbadu jechaadha. Yaa amma kana hin gabaafsina dhagayi. Kanaaf lakkoofsa isaa keessan si erga keessan dubbanna foloo naa deebis. Dhagayi waan sitti muka sabari dhagayi. Facebook isaa suura irra caala Facebook isaa suura kaasinaa ergi eenyu sana akkaataa taanaan gaafadha. Inni guddaan immoo ila waliin dhayinaa dhugaa dubbachuu fi maallaqa gaafachuun sirrii ta'e waliin hin dhayinaa. Amma lubbuu mucaalatti xiyyeeffadhaa reenfa sii ta'us lubbuu sii ta'us barbaachi kana ta'uu qaba. Wanni isin naarsitanii ati nama lubbuu qabutu taatu utuu obbeektu amma kana maa turuun barbaachise utuu gaafa isin dubbatattee fudhachuu dandeessu waan jedhantu killa godheen akka kiyyatti jechuudha sii galee innoo maxxansee san jira jedhaa ture waan jedhantu naarsee sanatti hin deebina garuu amma wanti isin gochuu kennatee hospitaala keessa hospitaala sana barbaadamte. Information jiru waliin hordofna kan nuti sagalee ta'uu dandeenyu bakka ittiin dhabamnee hospitaalatti dhabamtee karaa nuti ittiin sagalee ta'uu dandeenyu namoota waraqaa biyya sanaa qabanu namoota barbaaduu danda'an sagalee taana kana kan nu baasu intaluma na biratti na cinaatti argitu kana inni nama kuma meeqaan iyyamaa ture dhufee harkuma nama waraqaa biyya sanaa qabutti kufee jechuudha si galee harkuma nama waraqaa biyya sanaa qabutti kufee kunis kan inni ta'uu danda'u
kan inni ta'uu danda'u nama waraqaa biyya kanaa qabu. Ani mucaa sana waan si ajaa'ibu mucaan amma siin jedhe barreeffaman arge malee wallaahi billaahi ani mucaa sanaan guyyaa tokkollee dubbadhe. Tokkummaa dhaabaddu haqarra darbitee jirtu tokkummaa dhaabaddu carraa naa kenni maan rabbi jedhiti dhimma lubbuutiif dhibba nafseetiif si barbaadaa jira ati miira keessa galte maan rabbi jedhiti. Dubbadhu ayyee dubbadhu. Kasin jechuu barbaade obboleessa kiyya kan amma harkaa qabu uummata Amaaraati jechuudha. Obboleessa kiyya amma kuma dhibba tokkoof kuma 20 na buusisanii ammallee haddisii birrii Suudii riyaala 5,000 na gaafataa jiru. Jechuun ani maatiin kiyya Suudiidha. Yaanyu boota isaan jiran kella irra jedhani ka maali uduuda irra jedhu maal beekani bakka isaani maalitti irraa beeka risiitii sirra ergee sagalee isaanii sirra ergee ture bar wasaabbiidhaan. Mubaarik afaan jiraa beeka Mubaarikti sirnaa godhaa hime kana immoo ana afaan jiraa kana Mubaarik illee itti bilbileen keessanitti bilbileen naa deebisuu dhabe. Amma maal laalisanii ani 100 kuma 20 idda fudhatanii amma riyaala Suudii 5,000 yoo harka irratti fidde iddoo barbaanne geessine gadhiifna. Mubee kotta afaan jiraa beektaa kana. Yoo 5,000 fiddee hin Jara. maal jedhu? Mubaarik afaan jiraa beekaan afaan jirri ittiin walii galuu hin danda'u. Anuu afaan jiraan hin beeku bara afaan ittiin jiraa walii galuu hin danda'u bara. Jechuun dhimma ammas ijarattiin addisii ammallee birrii maallaqa barbaadde ammallee 100 kuma 20 na buusiftee kaate ammallee birrii haddisii 5,000 birrii Suudii riyaala Suudii 5,000 na gaafata. Jechuun ani obboleessa kiyyaa kaleessa ishii qabdanii birrii gaafattan isiniif galee eeggasanii galee moo gadi dhiisan bilbila narra cufatan. Ishi nama bira dabarsee terginaan harrabsanii irratti bilbila cufan. Eessatti deemaa jiru jira sila? Odooda Suudiitiif Yamanii gidduu jiru bar. Achitti bar kan isaan qaban nani bahara. Suudii dhaqaa jira sila? Achitti qaban. Amma qabanii isaan. Dallaalaan deema moo akkami sila? Dallaalaan deema moo akkamitti deema? Dallaaluma gaafa dura achirraa fide Suudirra inna Itoophiyaa irraa dhufe Yamanitti bu'u bahara irratti qabanii 30,000 na buusanii 30,000 hegam buuse gadhiisa haa deemu ennaan barri itti qollofanii achi teessanii ji'a tokko eegas immoo dheengadda kara Suudii uduuda Suudiitti ol fe'anii riyaala Suudii 3,500 na gaafatan hin qabu. Maatiin kiyya maatii hiyyeessaanii kontiraata jira birrii xiqqoon dalagaa hin qabu. Ani immoo aslan ofii kootifuutti dubbatu dhiise ijoollee biraatti dubbise. Didanii qaxqaxanii aayilaandii narra cobsaa jiru jedhe. Qaxqaxanii lakkoofsa biyya irraa fudhanii maatii lakkoofsa biyya irraa fudhanii. Eessatti bade beeksisaa? Dhagahi. Eessatti bade rakkoon guddaan firan biyya rabaatii qaba jechuun namoota innaa karaa deemamu Abdul Gawwii jennaan waan nama qabatu jira. Fira biyya rabaatii qaba jennaan dhuma ijoollee Amaaratii bara ijoollee Amaaratii malee Abdul Gawwii miti. Ijoollee Amaaratii. No dhagahi kaa fakkeenyan siin jedhe. Firan qaban jedhamu. Amaara Oromoodhaan firan Suudii qaban jettu bara Amaara miti bara. Yookaan firan biyya rabaatii qaba. Dubara miti dhiiruman biyya rabaatii qaban jedhamu seerri isaa sila. Injenne inni bar akkam Itoophiyaa lakkoofsa Itoophiyaa irraa fudhan tumanii. Lakkoofsa Itoophiyaa garraa fudhanii asnatti ergan. Kuma 5 daballeedhanii bara. 5 daballeedhan ka eegasi ta'uu baranii bara. Amma nu afaan jiraan beeku Mubaarik rabbiin sodaadhu kottuu fuudhii ragi dubbadhu. Ana afaan jiraan beeku waan ittiin dubbadhuun illee hin beeku. Silaa sagalee sii ta'utti gaafa namaaraa barbaada dhaqanii jarallee eenyu gochuun kana barbaada. Akkamiin asii dubbadharee kan ammoo nu afaan hin beeku. Mubaarik illee keessanitti argaa halkan edaatti bilbilaa fureen inni illee garagalee ilaale akka aslii diras irratti eewwadee jechuudha. Maali namni tokko yoo qalleessa ta'e kan dhimma lubbuutii bar akka barbaanne goona naan jechaa jiru. Bakka sitti meera? Bakka isaa natti manii qoy sagalee isaanii man sanas sii dabarsa. Ofirraa bilookii godhi. Bariin ajjees wadeen
daadhee bara asli tokkummaa. Yeroo tokko maallaqa buufteetta miti. Sitti argarisiiti dha bara 100,000 2020 sitti argee jira bara. Bakka ofirraa bilooki bakka hingaa ofirraa bilooki wanti dhufee dhufu. Ofirraa bilooki. Lamu sin dhiisanu ammoo kuma shan orginaan sin dhiisanu bilook ofirraa. Akkama akka feena naa godhan jechuudha. Maa jarri dhimma lubbuurraan qabnu nuti maallaqa irraa malee dhimma lubbuurraan qabnu naan jedhu bara. Qalaa nyaadhaa idiin ofiitan qalaa nyaadhaa idiin dhagayi. Dhagayi. Qalaa nyaadhaa ofiitan qalaa nyaadhaa idiyyee ofirraa bilooki. Birrii yeroo tokko sinii buuseera mubaarakitti sinii namatti barbaade garuu jaraanii ofiitan qalaa nyaadhaa maallaqa yeroo tokko sinii buuseera. Isaan warra feemasa guddaa malee ana miskiina na jalaan dubbatan. Arabaa malee wanti nani kanarraa beeku. Adoo gaafana sana ila dhagayi amma dhagayi jaraanis mubaarik amma utuu iyyeenuu iyyisiisee jira danuu qaba hordoftoota jira siigalee bu'aa buusuu danda'an. Mana maraa kanan beeku. Mukkeeti naaf kadhadhu kaanima jechuun maal gochuu danda'a? Lubbuu obboleessa kiyyaa na baraara. Rabbii jedhaa. Rabbiin sodaadhaati. Rabbiin sodaadhaa mubaarikitti sheer godhaa. Ati birriin ergiin qalaa nyaadhaa idhi jaraan. Ani maal ergaa isa kana dhimma lubbuuti lubbuu koo biti ennaan garaan na dadhabee iddoo meeqaa liqeeffatamee birriin kun gad ergame innaa ergamee jedhu hammallee isaan addis birri riyaala 5,000 jechuun ajjeesan maal eessaan fida ani fakkeenya fi ilma abbaa hiyyeessatti harka qalleeyyiidha jechuudha. No ila dhagayeeti. Jaraan qalaa nyaadhaa jedhiyye jaraani waan feetan godhaa yeroo tokko isinii buusee na gaafattanii tungaa eeganaan ga'uu jettan yoo rabbiin sodaattan gadhiisaa isin hin taane immoo waan feetan godhaa jedhiinii bakka waan feetan godhaa. Nama rabbii beekuma na harrabsanii narra gadi cufu bara bilbila noone. Ila dhagayi yeroo sitti bilbilan maal godhu beektaa? Yeroo sitti bilbilan hin dha'u fa'i. Seera jiraati akkati waan si boosisu hojjetu siigalee yeroo sitti kun seeruma dallaalaati siigalee seeruma waan akkanaati. Kanaaf ooti dawwalteetti boboose hin gammadu jarri. Seera dallaalaati bara inni isa nu bara. Yooti amma dawwalteetti boboose waan arge jette wallaahi sitti amma si wataru bakka sitti manii garuu bakkicha. Dubbanne bara. Anamma fakkeenyaaf ofii kootiitti dubbadde kallattiin ofii kootiitti dubbanne nama biraa tanan obboleessa kiyyaayyuu miti dheefu akkataa ture bar lakkoofsa koo biyyarraatti kennanii natti bilbila obboleessa kiyyaa miti dheefu akkataa ture. Ijoollee mubaarakitti sheer godhaa kan afaan jaraan beekuu maal taate rabbeedhaati. Eessa bakkicha sitti meeraa suudii keessaa uduudarraa naannoo kan jedhan maqaa qabaa sitti meeraa. Sagalee isaa koo waasaappii keessa seena tanas si ergaa koo sagalee bakka jarri sodaadhamu mubaarak rabbiin sodaadhu wajjala jiraatti ol seeniiti waa jiraa kanas hin beeku afaan illee hin beeku sagalee sii ta'utti. Maadha sii godhanii nama naannoo afaan illee hin beeku afaan jaraallee hin beeku. Jaraan illee waliin beeku afaan jaraallee hin beeku. Akkamittiin sagalee sii taa'ame. Assalamu alaikum. Okay. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waan si gaafa bakkicha sitti meeraa bakka sana sitti meeraa bakkicha. Baatee jirti isin. Keessa jirti baatee jirti taati immoo dubbachuu immoo ayyee dubbadhu waan dubbatte. Akkam nagumaa jirtaa? Nagaa wallahi utuu online irra fidanii gaarii ture beekitu gallakkisu utuu online irra fidanii keessaanis keessa kana tajaajila malee utuu online irra fidanii maa isheen narra qotatiin onatti dubbataa jirta. Waa maa itti maal dubbachuu barbaadde? Terge malee ani waan Oba muslimaa shaw kaamila shawwalammaa.
kan maallaqaa dhiisaati gumaadhuma isiinuu barbaadaa maatiin ishee waliin isiin kan itti dhalatte aanaa Oomoo Beeyyam ganda Goraasaa Raddoo Qarsaa naannoo jedhamtu keessatti dhalatte abbaan manaa isii immoo aanaa Oomoo Naaddaa ganda Caffee Nagaa naannoo Jaarraa keessaadha kan isiin abbaan manaa isii jechuudha isiin duraan dursatti karaa lafaa kanaanii kan isiin karaa Suudii kana dhuftee jechuudha kaamilaa nuti ijaan beeyna abbaan manaa isii immoo kan duraanessu biyya jira garuu immoo isa hammaa kana kan jedhamu kana beekuu hin dandeenye yeroo tokko suuraa isii Itoophiyaadhaa nutti erganii mucaa kana nama beektanuuni Facebook irratti illee hiyaanii jennaan isin kana hunda jala deemnee isinitti waa barreessinee dadhabnaa nama wal galchu dhiibnee akkuma hamma itti jirtanuuni yoo abbaa manaa isii duraa sana dhiyeessinaan jechuu dandeessa abbaa manaa isii sana dhiyeessa maatii illee haasa duramaa itti goona. Anama eeguu jechuudha. Biyya jara ollaa isiiti. Isiin kaamilaa shawwal jedhamti. Sagalee akkuma ta'u jirtuun hammallee jechuudha. Sagaleen uta'aa fi ani laafuwaad maana naare beektaa waad ijoollee waan nan hubanne tokkotu jiru beektaa. Neetworkiin kelle inni meeshaa waa'ee isirratti wanta naare ijoollee callisan utuu isiin dubbatachuu dandeessu. Mustashifaa si waggaadhaan nagaa argachuu dandeessu. Inna Aisha sagaleen isaan kukutaadha. Ijoolleen musliin kun lakkoofsa hin dubbanna. Tokke ani raayim baanan rafaan baan. Ishee maara kana maal goona gaasi? Keessan naa deebisi kaa hooloon deebisne bar. Eessa jirti yeroo na karraaf? Dubaayin jiraan. Yeroo na karraaf eessa jirti? Sa'a shanii nan kaa Dubaay. Ayo rarraftaan yoo ganaa. Ati erginaa hin wanaa dhufaa gara boodatti kan deebisa gadheenii turkiin na qabe malee. Amma tokkuma yoo guyyaa tokko mucaan kun waa ta'e garuu guyyaa tokko irraa baatanii innaa dubbattanii sarfattu yoo amma irraa dubbatin warra feemisa qabu. Silaa anuuti maalan godha nuusin dinne. Aasii anuusin dinne. Mubaarikii fi seenan isin gaafata mubaarikii fi asliitti illee hergee jira. Isaan garuu seenanii wasaabbii isaanii illee ilaalleetti bilbilee turin irraan kaasne yoo mucaan kun garuu boru waa ta'e seenan isin gaafata toonni lubbuun jiruun dura buusee isinitti mee humna kootii ol ta'e ummanni kun immoo ummata namaaf dhiiguu miti ummata bineensa jechuun homaa gochuu hin danda'u akkas ammanuma siin jechuu barbaade waan biraa wanti isin hin jiru. Jala dubbatu di daatiitti Mikaayoo gurra beekatti Mikaana jala dubbatu di daatiitti. Musliim si deebisee bar. Mee oonni jala dubbatti anis itti siima anis amma kana beektaa. Sagalitti dabaleen tokko narraa kaasaa narraa inni sagalitti dabalee tokko walirraa kaafnaa badaa bilbila walirraa kaasuu irratti karaa keessootiin cubbuudha rakkoo qabna. Mee oonni narraa kaase oonni rakkina namaa namni raqeetti beektaa amma kana rakkate namni naman keessoo.